balaqqeen annisaa akka dambalitti yookiin akka suudootti wantoota keessa yookiin bakka du'aa keessa darbuu danda'udha. Balaqqeen wantoota adda addaa irraa madduu danda'a. Balaqqeen iddoo hundattis kan argamudha. Garuu hammii fi gosti isaa iddoodhaa iddootti garaagara. Kanumarraa ka'uudhaan madda balaqqee uumamaa fi madda balaqqee namtolchees jedhama. Dhimma faayidaa fi miidhaa teekinooloojiin balaqqee geessuu danda'u irratti abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qooda fudhattoota garaagaraa waliinis hojjechaa jira. Dhimma balaqqee raadiyeeshinii kanarratti hawaasni keenya hubannoon isaan qaban gadaanaadha. So hawaasa kanaaf hubannoo dabaluun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dhimma xiyyeeffannee barana irratti hojjanna jennee karoorfanneedha. Kunis immoo miidiyaawwan garaagaraa pilaatfoormiiwwan adda addaatti fayyadamuudhaan hawaasaaf hubannoo kennu akkasumas immoo leenjii ogeessota meeshaawwan madda balaqqee kanarra hojjetan ogummaa isaaniitiin akkaataa istaandaardii kaawwameen akka hojjetamuu fi ogeessonnis akka hubannoo argatanii akkasumas immoo leenjii ogummaa isaanii akka dabalataniif isaan gargaaru sanaaf leenjii ogummaa kan kenninuufii fi akkasumas immoo hawaasaaf hubannoo akka argatu dhimma faayidaa isaa irratti miidhaa isaa irratti akkaataa itti miidhaa kan ittiin ofirraa eegamu irratti sana xiyyeeffannoodhaan kan hojjetamu keessaa isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan maddeen balaqqee kun maddeen gurguddoo lama jira, kan uumamaa fi kan namtolchee. Uumamaan kan naachuraali occurring radioactive jennuunidha. Namtolchee immoo namoonni faayidaa garagaraatiif teekinooloojii itti fayyadamanidha. So teekinooloojiin kun immoo itti fayyadamuudhaaf istaandaardii mataasaa qaba. So istaandaardii kan eegsisuun dirqama waan ta'eef istaandaardii kanarratti dhimmoota xiyyeeffannoodhaan itti hojjetaman keessaa isa tokkodha. Yeroo istaandaardii kana eegsisnu garuu istaandaardiin akka biyyaattis akka addunyaattis yeroo meeshaaleen maddeen balaqqee kanatti fayyadamnu eeggamuu qaban istaandaardiiwwan jiru waan ta'eef so istaandaardiin kun guutuu ta'uu dhiisu sanarratti xiyyeeffannoodhaan kan hojjetamudha. Istaandaardiin kunneen immoo maal barbaada seeraan wal qabsiifamee kan hojiirra hin oolle yoo ta'e seerri sana deeggaruus hin barbaachisaa akka daayirektoreetii keenyaatti seeraan deeggaramuu waan qabuu fi bara darbe kana bara baajataa 2015 keessa labsii tokko akka daayirektoreetii keenyaatti yookiin immoo akkuma mana hojii keenyaatti akka abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojiitti dhimma teekinooloojii balaqqee kanaan wal qabatan labsii suni biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa waliin ta'uudhaan qophaa'ee gara waajjira pirezidaantiitti darbee isa booda gara caffeetti akka darbuu fi adeemsarra kan jiru waajjira pirezidaantii kan jiru jira. So inni sun istaandaardii kana eegsisuudhaaf baay'ee nu gargaara. Istaandaardii kana yeroo eegsisnu immoo iddoowwan teekinooloojiin kun jiran dhaqanii inspeekti godhuudhaan kan istaandaardiin kun akka eegamu kan itti ta'udha. So sanaaf akkuma nama sila kaase labsiin kun baay'ee nu gargaara waan ta'eef akka naannoo keenyatti labsii kana yoo qabaanne kan istaandaardii ala baanii hojjetan yoo jiraate seeratti deebisuu meeshaawwan kun yeroo alaa galan akkaataa kamiin hojiirra ooluu qaban kan jedhu sanatti xiyyeeffannoodhaan waan itti hojjetamu hojii ijoo lammaffaadha istaandaardii eegsisuuni. So sanaaf dhimmoota seeraan wal qabatan kana xiyyeeffannoodhaan bara kana kan hojjetamu ta'a. Oomishaalee garaagaraa oomishaman irratti qulqullina isaanii eegsisuu fi sadarkeessuun bu'aa qabeessummaa oomishaalee dabaluu irra darbee gabaa keessatti dorgomaa akka ta'us kan taasisudha. Istaandardii hoggaa jennu sadarkaa qopheessuu fi sadarkaa hojiirra oolchuu kan immoo standard preparation and implementation kan jennudha. Sadarkaa qopheessuu jechuun keessumaatii oomisha naannoo keenya keessatti oomishamu keessaa sadarkaan akka biyyaatti yookaan immoo akka addunyaatti kan hin qophoofnee fi akka qophaa'uuf taasisuudha. Maaliif barbaachisee oomishni oomishamu qulqullina akka qabaatuu fi qulqullina hin qabu taanaan fakkeenyaaf oomisha nyaataa yoo ta'e namarratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Qaama oomisha kana sooratu hundumarratti dhiibbaa geessisuu danda'a waan ta'eef qulqullinni isaa eegamuu qaba. Qulqullina isaa eegsisuudhaaf immoo istaandardiin yookaan sadarkaan qophaa'uu fi qabaa jechuudha. Kanaatiif akkasuma wantoota adda addaa fudhachuu dandeenya. Meeshaalee galtee ijaarsaallee fi kan kana fakkaatan fudhachuu dandeenya. Isaan kun qulqullina hin qaban yoo ta'e kwaalitii hin qabaatanii yookaan immoo cimina hin qabaatanii jabina hin qabaatan waan ta'eef kanaaf qulqullina oomishamuu qabu jechuudha. Kanaatiif sadarkaa kana hojiirra oolchuudhaaf immoo hubannoon adda addaa ni kennama.
konsaltii gochuunis ni jira. Kanaaf bifa kanaan sadarkaa jalatti kanneen kanatti hojjetama. Fakkeenyaaf oomishtoonni naannoo keenya keessatti oomishanii fi ISO yookaan immoo hojimaata idil addunyaa akka hojiirra oolchan ni deeggarra. Jajjabeessinaa jechuudha. Kallattii hundumaatiin hubannoo kennuudhaan deeggarsa teknikaa gochuudhaan oomishtoota naannoo keenyaa ni deeggarra. Qabeenyi kalaqaa sammuu mirga abbaa qabeenyummaa hojiilee kalaqaa indaastirii saayinsii fi aartii irratti seeraan argamudha. Seerri qabeenya kalaqaa sammuu ammoo meeshaalee kalaqaa abbootiin kalaqaa hojjetanii argatan irratti abbummaan yoo murtaa'eef mirga itti fayyadamuu seeraa eegumsaa kennudha. Qabeenyonni kalaqaa sammuu qaama qabeenyi ilmi namaa horachuu danda'u keessaa isaan tokko yoo ta'an qabeenya biroo irraa wanti adda taasisu bu'aa hojii sammuu ta'uusaati. Qabeenya kalaqaa sammuu irratti qooda fudhattootaaf dabalataan abbootii kalaqaa dhimma kun ilaallatuun hubannoo uumuudha jechuudha. Hojiin keenya inni ijoon tokko egaa hubannoo uumnee inni itti aanu hojiiwwan qabeenya kalaqaa sammuu kamiyyuu kan ta'an galmeessuudha. Galmeessuu jechuun ragaalee isaanii qindeessuun akka sarbaminsi mirgaa abbootii kalaqaatiif kalaqa irra hin geenye ittisuudha waan ta'eef gaheen hojii keenyaa keessaa inni tokko kalaqaalee galmeessuudha jechuudha. Kalaqaalee galmaan kan ammoo caalmaatti akka isaan mirga abbummaa argatan. Mirga abbummaa gaafa argatan gaafa jennu hojiiwwan qabeenya kalaqaa sammuu keessaa paatentiin isa tokko, mallattoon daldalaa isa tokko, mirga waraabbii isa tokko, agarsiiftuu madda ji'oogiraafummaa yookiin immoo ji'oogiraafikaal indikeeshin kan nuti jennu isaan tokko waan ta'eef warreen kun akka isaan mirga abbummaa argatan abbaa kalaqaaf abbaa isa kalaqeef abbaa kalaqaa ta'ee mirga guutuu irraa akka inni argachuu danda'utti qabeenya isa barbaachisu dadhabbii dhamaatii irratti yeroo isaa gubee irratti dabalataan abbaa qabeenya sanaaf qabeenya ta'ee akka inni galmaa'uu danda'utti hojii hojjechuudha jechuudha. San keessatti hojiiwwan qabeenya kalaqaa sammuu gaafa jennu warroonni kalaqa adda addaa akka naannoo Oromiyaatti jiran baay'een isaanii abbootiin kalaqaa kalaqa isaanii eega kalaqanii booda mirga isaanii irratti argachuu qabu jechuudha. Yookiin immoo paatent raayitii isa jennu sana argachuu qabu jechuudha. Paatent raayitii argachuuf immoo caalmaatti paatent dookimentii kan qopheeffatan qabu jechuudha. Kan isaanii ta'uuf akka biyyaattis haa ta'e akka addunyaatti istaandaardii mataa isaa qaba waan ta'eef sana giddu galeessa godhatanii paatent dookimentii eega qopheeffatanii booda paatent raayitii jedhamu sana argatu jechuudha. Egaa argatanii itti fayyadamuuf oomishanii gabaarra oolchuuf qaama adda addaatiin golchuuf mirga abbummaa sana yoo argatan caalmatti gaariidha jechuudha. Sanan arganne taanaan garuu qaamni kamiyyuu jalaa gabaatti baasuu danda'a. Dabalataan yoo akkan kooti jedhee gabaatti baasan dursa namni biraa abbaa qabeenyummaa sana argateera yoo ta'e yakkatti isaan dhiyeessa waan ta'eef jalqaba mirga sana argachuutu dursaa jechuudha. Mallattoon ijaan mul'achuu danda'u kamiyyuu meeshaa yookiin tajaajila nama tokkoo kan nama biroorraa adda baasuu kan danda'u ta'ee jechoota diizaayinii, qubee, lakkoofsa, halluu yookiin boca meeshaalee yookiin saamsamanii hubachuuf ammoo maalummaa mallattoo daldalaa beekuun barbaachisaadha. Oomishni gabaaf dhiyaatu mallattoo daldalaa fi agarsiisa bakka oomishaa qabaachuus qaba. Akka 2016tti inni ijoon akka addaatti nuti hojjechuuf karoorfanne keessaa tokko ji'oogiraafikaal indikeeshin yookiin immoo agarsiiftuu madda oomishaa kan nuti jennu yuuniyooniin naannoo Oromiyaa waldaaleen bu'uura naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan mallattoo daldalaa oomisha isaaniitiif bakka oomisha sanaa maqaa dha'ee kan gabaarra oolee gabaa argachuu danda'u addatti hojjechuuf 2015 akkuma hojjenne 2016 irrattis xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjetaa irraa jechuudha. 2016 akka guutuu Oromiyaatti warreen kanaan dura carraa kan hin arganne hubannoo kennuun haa ta'u galmeessuun haa ta'u mirga isaanii akka isaan argatan gochuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti oomishni Oromiyaa keessaa bahee biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti gabaa argachuuf deemu mallattoo masaasaatiin deemuu danda'u qaba. Mallattoo isaatiin hawaasni naannoo oomisha sana oomishamu galii irraa argachuu qabu karaa guutuu ta'een galii argachuu qaba kan jedhuuf xiyyeeffannoo addaa kennee waggaa kana keessa hojjechuuf deemaa jirra jechuudha.